harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu wana bunnoo waa beekootii isinis hanga xumura sagantaa kiyyatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Akkasumas baga guyyaa gootota Oromoo ebela 15 geessan isiniin jenna. Barri kun bara bilisummaa fi walabummaa akka isiniif ta'u hawwina. Mata duree keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa duula gatii dhiigaan deebisuu jedhuu fi ebila 15 guyyaa wareegamtoota Oromoo sababeeffachuun tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira jedheeti jira. Wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya taanuun yaadannoon guyyaa gootota Oromoo ebila 15 waggaa 39ffaan guyyaa irraa uummata Oromoo bal'aadhaan ardiilee addunyaa hundumaa keessatti kabajamaa jira. Qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya ittaanuun ajjechaa qondaalaa baa'oo fi falmaa mirga dhala namaa obbo Battee Urgeessaa ilaalchisuun qorannoon karaa mootummaa taasifamu irratti ABO'n yaaddoo qabaachuusaa ibsee jira. Qindeeffannee irraa isin biraan geenya. Irra deebiin baga ayyaana guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo geessan isiniin jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa duula gatii dhiigaan deebisuu jedhuu fi ebela 15 guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira jedheeti jira. Guyyaa kaleessaa Cibiraan Jaalladhii Gammadaa diina maqaa waboo sakattaana jechuun bobbaatee uummata nagaayidhaaf reebicha garmalee irratti geggeessaa turte irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu barbadeessuus himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii kanas kan fudhatee godina Baashaggar aanaa Adaamii Tulluu iddoo addaa iddoo kombolchaa magaalaa Ho'iiturraa maqaa sakatta'insa waboo jedhuun ganamaan bobbaatee reefii gaachinni saba Oromoo Cibiraan Jaalladhii Gammadaa dursee odeessa argachuun iddoo addaa alutootti tarkaanfii haxxee irratti fudhateen loltoota sirnichaa 20 oggaajjeesuu 8 madoon adabuun gargar facaasee sagantaa ishees fashaleesseera jedhamee jira. Haaluma kanaan lola taasifamee miidhaan irra kan ga'e waraanni mootummaa kallattiilee arfaniin waraana dabalataa bobbaasuun aanaa Mi'eessoo, aanaa Xiyyoo, aanaa Hebenaarsii fi aanaa Adaamii Tulluu iddoo kombolchaa irraa humna dabalataa waammachuun deebisanii aleeluu eegalanis waraanni bilisummaa Oromoo Cibiraan Jaalladhii Gammadaa aleellaa isaatti fufuun loltoota PP barbadeessuu himeeti jira. Haaluma kanaanis ajajaan dhibbaa maqaan isaa Yoosef jedhamu erga madaa'ee hospitaala seenee booda du'uun ifoomee jira. Kana malees lolicha irratti kan madaa'e ajajaan 51 du'aa fi jireenya gidduu akka jiru maddeen keenya bakkicha irraa nuuf ifoomsanii jiru. Waboon guyyaa yaadannoo gootota Oromoo sababeeffachuun aleellaa loltoota mootummaa irratti fudhateen hoggaa milkaa'uu dhaadannoo injifannoo waboo itti fufaa ololli bilxiginaa hojiin ni kufa jedhus dhageessisaati jira. Yaadannoon guyyaa gootota Oromoo ebela 15 waggaa 39ffaan har'a uummata Oromoo bal'aadhaan guutummaa addunyaatti kabajamaa jira. Warraaqsa bara 1960mootaa booda qabsoo Oromoo bifa faffaca'een adeemsifamaa ture roga qabsiisuu fi mirga iree murteeffannaa uummata Oromoo milkeessuu, tiksuu fi eeguu mirga waloo beekamtii addunyaa argatee uummata isaatiif dhugoomsuuf addii bilisummaa Oromoo hundeeffame. Uummanni Oromoo mirgaa fi qabeenya hawaasummaa, aadaa fi dinagdee, siyaasaa fi abbaa biyyummaa akkasumas eenyummaadhumaa jaarraa 19 mootummaa garboonfataa Itoophiyaatiin saamamee deeffachuuf qabsoo gitaa taasisuu jalqabuunsaas ni beekama. Qabsoon qindoomina qabu kan Oromoo hundaa hirmaate kan kaayyoon isaa Oromiyaa walaboomsuu ta'ee fi mul'anni isaa Oromiyaa birmadoomti arguu ta'e bara 1973 hundeeffamuu adda bilisummaa Oromootiin akka eegalee seenaan ni dubbata. ABO'n bara 1973 hundeeffame sagantaan siyaasaa isaa immoo bara 1974 barraa'uun bara 1976 ragga'ee hojiirra akka oolee seenaan qabsoo Oromoo ni mul'isa. Abichi kan qabsaa'uuf bilisummaa fi dimokiraasii uummanni Oromoo armaan dura sirna gita bittootaatiin sarbame deebisee argamsiisu birmadummaa fi gaaffii abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkaneessuus akka ta'e seenaan isaanii dubbata. Gootonni Oromoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo jala hiriiruun eenyummaa Oromoo deebisanii jiraachisuu fi ijaaruu sabboonummaa sabummaa irratti hojii bal'aa akka hojjetanis ni beekama. Bara 1974 barattoota lafti qote bulaaf jedhuun mootummaan fiwudaalizimii kufus cunqursaan giza bittoota Itoophiyaa karaa biraatiin itti dhufeeti ture.
Gootonni Oromoo haala kanaan qabsoo hidhannoo dippiloomaasii fi siyaasa akkasumas uummata Oromoo dammaqsuu irratti jabinaan hojjetaa akka turan seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo ni dubbata. Bara 1977 fi 78 keessa dargiin dhaabota akka Ihaappaa magaalaa baasee mi'eessootti hoggaa bittinneessuu hordofe xiyyeeffannaa isaa gara hundeessitoota ABO yoo naannessu hooggantoonni dhaabichaa hunduu magaalaa gadi dhiisanii bosonatti akka galan seenaan adda bilisummaa Oromoo ni mul'isa. Mootummaan dargii humna ABO karreef ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaase lola jabaa ABO waliin geggeessaa akka ture hubachuu ni danda'ama. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola cimaatti akka seenaan isaanii ibsa. Bara sana haalli jiru ulfaataa waan tureef quunnamtiin waraana bilisummaa Oromoo addaan citee waraanichi ni faca'a yaaddoon jedhus guddaa akka ture seenaan ni dubbata. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo duula mootummaa dargii qolachuun amajjii tokko bara 1980 walitti dhufuun ayyaana guddaa tokko ayyaaneffatanii akka turan seenaan adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ni mul'isa. Hooggantoonni ABO biyya keessaa fi biyya alaa injifannoo gama waraanaatiin argame gama siyaasaatiinis itti fufsiisuuf waajjirri ABO Somaaliyaa magaalaa Muqaadishootti akka banamu taasisaniiru. Hooggantoonni biyya keessaa irree tanatti fayyadamuun bara 1980 walitti dhufanii hojii dippiloomaasiitiin jilli hayyu duree ABO Jaal Magarsaa Barii fi itti aanaa isaa Jaal Gadaa Gammadaa, Abbaa Xiiqii yookaan Abboomaa Mitikkuu, Doorii Barii yookaan Iggazuu Bantii, Falmataa yookaan Umar Caccabsaa, Faraan Dooyyoo, Ranaa Qacalee yookaan Dhinsaa, Dhadhachoo Boruu, Dhadhachoo Mul'ataa, Marii Galaan of keessa qabu gara Somaaliyaa imalanii turani. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo galfata qabsoo fuudhanii qabsoo bilisummaa Oromootiif biyyaa ba'an bakka imala isaanii osoo hin gahin loltoota mootummaa Ziyaad Baareetiin bakka Shinniigaa jedhamutti qabamuun jumulaan ajjeefamuu isaanii seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo irra deebiin ni addeessa. Waraanni Ziyaad Baaree hooggantoota ABO qabeef carraa warri kiristaanaa taatan gam tokkotti warri islaamaa taatan immoo gama biraatti ba'a. Musliimoota dhiifnee kiristaanota ajjeefna yaada jedhu laatuufis hooggantoonni kunneen tokkummaa Oromoo warraa yaayitichuuf bakka tokkotti dhumuu isaanii filataniiru. Hooggantoonni ABO isaan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootiif bosona Oromiyaa filatan, isaan guca tokkummaa Oromoo qabsiisan, nuti Oromoo jennee baane malee kiristaanaaf muslima jennee hin baane, yoo gadi nu dhiiftan wal faana nu dhiisaa, yoo nu ajjeeftan ammoo waluma faana nu ajjeesaa jechuun akeekaa fi kaayyoo qabsoo manaa baaniif irratti cichanii aarsaa lubbuu akka kaffalan seenaan wareegamtoota kanaa ni mul'isa. Hooggantoonni dhaabichaa al tokkotti akkasiin dhumachuun dukkana guddaa mooraa adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'tti fidee ture jedhama. Waggaa tokko boodas wareegamni ulfaataan kan Shinniigaan wal fakkaatu dirree dhiyaatti hooggantoota ABO akka mudates ni beekama. Yeroos qabsoon hidhannoo dirree dhiyaatti akka geggeeffamuuf ABO'n hooggana ramade saglii lamas dabareedhaan gara Eertiraatti erguun erga leenjisee booda qabsoo hidhannoo akka eegalaniif obbo Daawud Ibsaa fi Abbaa Caalaa Lataa dabalatee namoota 17 gara zoonii dhiyaatti bobbaasee akka ture seenaa ni dubbata. Haaluma kanaan Taaddasaa Shoorroo fi nama tokko ofitti dabaluun abbaan saglii obbo Daawud Ibsaa fi itti aanaan abbaa saglii Abbaa Caalaa Lataa namoota sana bakka lamatti qooduun gareen tokkoon kan obbo Daawud Ibsaa keessa jiru gara Gidaamiitti, garee tokko immoo kan Abbaan Caalaa keessa jiru ammoo gara Beegiitti muddee 21 bara 1981 dirqama qabsoosiif bobbaasanii turani. Haa ta'u malee garee qabsoo hidhannoo dirree dhiyaatti banuuf socho'ee qormaanni akka mudate ni beekama. Gareen hayyu duree ABO Jaal Daawud Ibsaan durfamu Gidaamii ganda Giraay Sonkaatti muddee 23 bara 1981 ajaja itti gaafatamaa kutaa Wallaggaa yeroo sanii Nugusee Faantaatiin Zakkaariyaas Shoorroo fi Dirribaa Moggaa bulchaa aanaa Gidaamii yeroo sanaa wajjin qindeessanii akka summiin nyaatatti naqamee karaa obboleessa Taaddasaa Shoorroo Zakkaariyaas Shoorroo jedhamuun hooggantoota ABO obbo Daawud Ibsaatiin durfamuuf akka kenname seenaa ni dubbata. Haala kanaan hooggantoonni ABO nyaata summii qabu nyaatanii namni 8 bakkuma tokkotti hoggaadhuman Jaal Daawud Ibsaa osoo lubbuun keessa jirtu waraan dargiitiin qabamuun gara hospitaala Dambidolloo geeffamuun achirraa gara Maakelaawwitti dabarfamuun hidhamuun isaanii ni yaadatama. Hoogganni ABO hafe wareegama ebela 15 bara 1980 Shinniigaatti mudatee fi muddee 23 bara 1981 dirree dhiyaatti mudate. Obsaa fi murannoon keessa darbuun bara 1985 ebela 15 yaadannoo guyyaa gootota Oromoo jedhamuun akka kabajamu murteessee ture. Heera ABO aangoo 56 muraa lamarrattis ayyaanota ABO'n kabaju keessaa tokko ta'ee sirnaan akka ragga'e seenaa ni dubbata. Kaayyoo bilisummaa Oromoo fi tokkummaa uummata Oromoo wareegama lubbuutiin daandii qabsiisanii gootota Oromoo darbaniif waggaa waggaan ebela 15 yaadannoon taasifamuun guyyaa gootota Oromoo jedhamee kabajamaa jira. Bara kanas uummanni Oromoo haala hammaataa keessatti gootota Oromoo kaayyoo sabichaatiif aarsaa kaffalan yaadataati jira. Wareegamni uummanni Oromoo qabsoo isaa keessa taasisuu itti fufuun arras ilmaan isaa qaqaaliin kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa, Jaal Battee Urgeessaa harka farreen qabsoo Oromootiin rasaas itti roobuun ajjeefamaniiru. Uummanni Oromoo mootummaa Abbaa Irree yeroo ammaa biyya onkuraa jiru waliin yeroo
yeroo qabsaa jirutti guyyaa gootota wareegamanii kabajuun isaa ammoo adda kan isaa taasisudha. Mata duree keenya taanuun obbo Daqqabaa Waariyoo humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii hidhamuu maatiin himaniitu jiru. Obbo Daqqabaa Waariyoo guyyaa har'aa Ebila 15 bara 2024 ganama sa'a 12tti mana jireenyaa isaanii magaalaa Shaashimannee ganda Kuyyaaraatti humnoota mootummaan qabamuun hidhamuu miseensonni maatii isaanii miidiyaatti himanii jiru. Humnoonni mootummaa yeroo qabuu dhufanitti waraqaa mana murtii gaafatanillee akka hin qabne erga itti himanii booda si barbaana jechuun qabanii akka deemanii dubbatamaati jira. Kana malees erga qabanii booda mana jireenyaa isaanii loltoonni mootummaa marsanii eegaa jiraachuunis beekamee jira. Haalli amma jiru yaaddessaa fi sodaachisaadha kan jedhu maddi keenya qeerroo fi hawaasni Oromoo qabsaa'aa gameessa kana dhiyeenyaan hordofuu akka qabu jechuun dhaamaati jiru. Mootummaan Itoophiyaa loltoota isaa akka fedhe ajajuun ayyama mana murtii malee namoota qabuun yoo fedhan ni ajjeesu yoo fedhan immoo hidhaatti dararaati jiru. Obbo Daqqabaa Waariyoo armaan duras yeroo adda addaatiif mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mata duree keenya taanuun ajjechaa qondaala ABO obbo Battee Urgeessaa ilaalchisuun qorannoo karaa mootummaa taasifamu irratti ABO'n yaaddoo akka qabu ibseeti jira. Qorannoon gama mootummaan labsame ragaan loogiin guutame ragaalee dhabamsiisuu fi odeeffannoo dogoggoraa irratti kan hundaa'e waan ta'eef yaaddoo guddaa natti uuma jechuun ibsi adda bilisummaa Oromoo ni addeessa. Uummanni Oromoo Oromiyaa fi biyyoota addunyaa biroo keessa jiraatu gocha hammeenyaa kana dura akka dhaabbatus ABO'n waamicha dabarsee jira. Obbo Battee Urgeessaa jaallatamummaa fi fakkeenyummaa gaariin kan beekamu isa dhabuun uummata Oromootiif ergaa ifa ta'ee dabarseera jedha ABO'n. Yeroo ammaas lubbuun jiraachuu falmitoota mirga Oromoo dammaqoo ta'anii balaa hamaa keessa jiraachuus ABO'n eereera. Obbo Battee Urgeessaa kutaa ciisichaa hoteela qabatanii turanii kan Abbabaa Giraasmaas jedhamu keessaa humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii wayita garmalee reebamaa turanitti baay'ee iyya akka turan ibsi adda bilisummaa Oromoo kun ni addeessa. Waardiyyaan hoteelichaas gocha kana argaa ture akka ragaa hin taaneef dhabamsifamee jira kan jedhu ibsi adda bilisummaa Oromoo wayita namoonni afur uffata waraanaa uffatanii konkolaataan fuudhanii gara lafa balfitti gatamuu geessuun konkolaataa keessaa baasanii harka isaa duubatti hidhuun rasaasaan tumanii ajjeesan namoonni naannicha turan arganiirus jedhee jira. Kana malees namoonni naannoo sanaa bineensaan akka hin nyaatamneef halkan sana reeffa obbo Battee eegaa turan humnaan butamanii yookaan ajjeefamaniiru jechuun ABO'n ibsee jira. Ajjechaa kanas wal dhabdee maatiitti qabachuuf gareen yaalaa ture jira kan jedhu ABO'n gareen qorannoo koomishinii poolisii Oromiyaan godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqiitti Ebila 11 bara 2024 hundeeffame gochawwan saalfachiisoo seera addunyaa naamusa siyaasaa safuu fi aadaa Oromoo cabsan raawwachaa jiras jedheera ABO'n. Magaalaan Maqii buufata nageenyaa hordoffii cimaa jala waan jirtuuf qaamni biraa ajjechaa kana raawwatu hin jirus jedheera ABO'n. Armaan dura ajjechawwan wal fakkaatuun raawwatamuun maqaa qorannoo jedhuun dhugaan isaanii argamuu akka hin dandeenyes ni beekama jechuun addi bilisummaa Oromoo ABO'n yaadachiiseera. Ragawwan jiran balleessuuf jalqabarraa kaasuun duulli jabaan taasifamaa jira kan jedhe addi bilisummaa Oromoo dhaabbileen mirga namoomaa Human Rights Watch, Amnesty International, Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa, qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamta Afrikaa fi hawaasni dippiloomaasii qorannoo loogirraa bilisa ta'e akka taasisan waamicha taasisee jira. Uummanni nageenya hooggantoota isaa itti dhiyeenyaan akka hordofuu fi of eeggannoo taasisus akka qabu ABO'n dhaamee jira. Gocha ammeenyaa dhala namaa irratti raawwatus mormuu fi balaaleffachuu akka qabus addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhaameeti jira. Ayyan kabajamtoota daawwattoota keenya odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'ana bunnoo waa beekooti. Irra deebiin baga guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo Ebila 15 geessanii siin jenna wanta nu daawwattaniif galatooma.